Akkam jirtan alaamanaan sa'aa namaan maatii waatiin kabajamtoota daawwattoota OMN haduudilee har'aa qabannee dhiyaanne isinitti himna aan Muhammad Fantaaleetiin. Woboon zoonii kibbaa godina Gujii lixaatti injifannoo gonfachuu beeksise. Injifannoo kanaan waraana mootummaa hedduu ajjeesuu fi meeshaalee waraanaa booji'uu himee dabalata qabna. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii woboon lolatti bana waraana mootummaa wajjin geggeessan aanaa Bulee Horaa ganda burqaa eebbalaa iddoo addaa doolchaa jedhamutti tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa 15 ajjeesuun 9 madeessuu beeksisanii jiru. Aanumaan Bulee Horaatti guyyaa kaleessa waraana mootummaa ganda Qilleensoo Mokkonniisaarraa gara godinaatti socho'aa jirurratti tarkaanfii fudhateen ajajoota dabalatee waraana mootummaa 24 yoo ajjeesu 15 ammoo madeessu dubbi himaan waraanichaa Odaa Tarbii himanii jiru. Kana malees waraana zoonii kibbaa keessatti adeemsifameen meeshaalee waraanaa hedduu booji'uu beeksisanii jiru. Tarkaanfii woboon irratti fudhateen kan baarage waraanni bilxiginnaa hawaasa nagayaa ajjeesuu fi gidirsuutti ce'uu mootummaas woboon beeksisee jira. Waraana mootummaatiin namoonni nagayaa 3 yoo ajjeefaman 2 madaa'uu Odaa Tarbii himanii jiru. Namoonni ajjeefaman manguddoo Gumii Daannii Buuchee ganda Bardaayyee Cabbii irraa, Elemaa Guyyee Uddeessaa ganda Dibbisaa Oggoo irraa fi Kurnyi Taaddasee Gobbuu ganda Murii Xurqumaarraa akka ta'an ibsamee jira. Namni Gaashee Edeemaa Jaarsoo jedhamu ammoo madaa'uun himamee jira. Haleellaa qilleensaa mootummaan Itoophiyaa Abuna Gindabaratitti raawwate hordofuun nageenya hawaasaa goolamaa jiraachuun himame. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo OMN dubbise mootummaan Itoophiyaa lola lafootiin waraana bilisummaa Oromoo waan ijibbaateef dirooniin uummata nagayaa rukutee jedhama. Bal'ina dukana akkachaan dhiyaata. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abuna Gindabarat ganda Doggomaa Kibbiichim guyyaan dheengaddaa haleellan diroonii uummata nagaa irratti raawwatamu woboon himee ture. Haleellan kun raawwatamuu dura waraanni bilisummaa Oromoo naannicha keessa sossoo'u ganda Dabaqaa fi Kaabii jedhamutti waraana mootummaa irratti injifannoo galmeessee turu dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo idila addunyaa eeranii turan. Nuti sana sababeeffachuun miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Dugaleessa kan naannoo Abuna Gindabarat socho'u keessaa nama tokko dubbifnee jirra. Miseensi kun haleellaa qilleensaa mootummaan Itoophiyaa Abuna Gindabaratitti raawwate hordofuun nageenya hawaasaa goolamaa jiraachuu hima. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo Abuna Gindabaratirraa OMN farda yaada isaanuuf kenne mootummaan Itoophiyaa lola lafootiin waraana bilisummaa Oromoo waan ijibbaateef dirooniin uummata nagayaa rukutee jedha. Sadi kana dura firriidha dura lola lafarraatu deemaatii ture. Lola lafarraa sanarratti waraanni keenya humna loltuu mootummaa kanaa loltuu hedduu ergarraa ajjeese booda lolli tammaatee loltuu hedduun irraa ajjeefamee jennaani dura helikopteriitu dhufee lafa sana qubate aanaa Abuna Gindabarati ganda Doggomaa Yagot kan jedhamu keessa helikopteriin qubate suni kan reeffa isaanillee fudhatee kan deemee jira. Meeshaa gurguddaa buusee fi deemee erga dirooniin naannoo sana reebdee booda uummanni qe'eerraa baqatee jira. Haleellaa qilleensaa boodam hawaasni naannichaa qe'ee fi qabeenya irraa buqqa'uun beela fi dheebuun dararamaa jiraachuu himam. Kana malees aanaa Abuna Gindabarat gandoota akka Koonoo, Doggomaa fi Doggomaa Yagutii jedhaman keessatti humnoonni mootummaa qabeenya hawaasaa saamaa jiraachuun himameera. Haleellaa diroonii kana baqachuun hawaasni qe'ee fi qabeenya irraa yoo buqqa'u dubartoonni 3 bosona keessatti ciniinsifatanii dahan jedha miseensi waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kenne kun. Kana malees jiraattota qe'ee isaanirraa baqachuun holqaa fi bosona keessatti dararamaa jiran keessatti manguddoonni umriin fagaatan, dubartoonni daa'ima baatan, haawwan ulfaa fi haadholiin argamuu ibseera. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo yaada nuuf kenne Jaal Cimsaa yookaan Abbaa Bilik jedhamuun beekama. Uummanni Oromoo biyya alaa fi keessa jiraatan qabsoo bilisummaa Oromoo dhiiga fi lafeen sadarkaa kanarra gahem galmaan gahuuf waraana bilisummaa Oromoo cinaa hiriiruun waan dandeessaniin gargaaraa jedhee jira.
lol godina shawaa bahaanaa fantaalletti waraana mootummaa bilxiginnaatiin guyyaa furdura oromoota iituu irratti geggeeffamuu jalqabe ammas akkumatti fufeetti jira jedhame jiraattonni har'aa oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada laatan akka jedhanitti lola kanaan guyyoota sadan dabran aanaa fantaallee ganda gaara diimaa luugoo fi tarreetti lubbuun namoota nagaa 5 dabree jira akkasuma kanneen madaanis ni jiru namoonni hedduun immoo qe'ee fi qabeenya isaanirraa baqatanii jiru jedhan humnoonni mootummaa namoota ajjeefaman awwaalcha dhorkuun erga fuudhanii deemanii booda aanaa biroo geessanii uummata walitti qabanii waraana bilisummaa oromoo ajjeefnee finnee daawwadhaa jedhan jedhu guyyaa kaleessaa waaree booda humnoonni kunneen aanichatti gara gandoota galchaa fi bantii jedhamanitti dabruun hawaasa nagayaan loon tiifachaa jiru irratti dhukaasa bananii nama tokko madeessanii jedhu jiraattonni kana malees guyyuma kanam ganda galchaarraa haawwan oromoo ituu namoonni 5 humnoota kanaan ukkaanfamanii eessa booteen isaanii dhabamuu himanii jiru. Godina shawaa bahaanaa boosat magaalaa booleetti ajjeecha fi hidhaan hammaachuu jiraattonni himan guyyaa 5 as magaalattiin poolisii humna addaa oromiyaa fi waraana mootummaatiin qabamtee kan jirtu yoo ta'u ajjeechaan guyyaarraa gara guyyaatti uummata irratti raawwatamaa jiraachuu namoonni magaalicharraa dubbisne ni himu roobii darbee qaamoleen nageenyaa mootummaa maqaa opereeshinii farra riphee lolaa jedhuun jiraattota magaalattii nama 12 guyyaa tokkotti rasaasaan ajjeesuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama guyyaa sanarraa eegaluun qaamoleen nageenyaa magaalicha keessatti gochaawwan gara jabeessummaa raawwachuutti fanii jiru kan jedhan jiraattonni kaleessa naannoo kaampii 9 jedhamutti lubbuu namoota 2 dabarsuu isaanii dubbatan jiraatan oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada kenne sababni ajjeechaa kanaa waraana bilisummaa oromoo walaaleffachuu diddan maqaa jedhuun akkasii kan himan jiraattonni magaalichaa guyyaa kaleessa hawaasa aanichaa humnaan hiriira balaaleffannaa akka ba'aniif dirqisiisaa turan jedhu magaalicha keessatti humnoota mootummaatiin hidhaan reebicha ajjeechaa fi gudeeddiin akka malee hammaatee jiraachuus jiraattonni dubbatanii jiru. mootummaan dirree waraanaa irratti injifatame yaalii dhuma ololatti jira jedhee waraanni bilisummaa oromoo ololli waraana bilisummaa oromoo of duuba hin deebisus jedhee jira waboonii naimaamar dabalata qabde. Waraanni bilisummaa Oromoo sagalee hooggantoota olaanoo isaatiif bakka mootummaan miidiyaalee garaagaraa irratti bifa duula fakkaatuun dabarsaa ture ilaalchisuun ibsa baaseeti jira. Waboon ibsa baaseen mootummaan dirree waraanaatti injifatamee jira jee mootummaan duula murteessaa fi guyyoota 30 keessattiin waraana bilisummaa Oromoo balleessa jee jalqabeen ofiif deebisee mo'amee ittiin jee waboon mootummaan dirree waraanaatti waboodhaan mo'ame amma olola jalqabuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise tibba kana sagalee hooggantoota olaanoo waraanichaa facaasuun burjaajii fi olola uumuuf yaaliin mootummaan godhaa jiru qaama olola qabatee socho'u akka ta'e hime. Waboon ibsa isaatiin sagaleen hooggantoota olaanoo waboo mootummaa fi deeggartoonni isaa tibba kana facaasuuf yaalaa jiran marii hooggantoota yeroo dheeraa dura ture akka ta'e beeksisee jira. Waliin dubbiin hooggantoota yeroo dheeraa dura taasifame kun haala ammaan tana irra jiru kan hin ibsine akka ta'es himee jira. Sadarkaan waboon amma irra jiru kan yeroo saniirraa addaa kan jee ibsichi kanaaf immoo injifannoon amma waboon adda waraanaa maratti gonfataa jiru ragaa ta'uu ibseeti jira. Kana malees sagaleen mummurame akka mootummaan barbaadutti miidiyaalee mootummaa irratti dhiyaates yoo ta'e hooggantoonni waraanaa kunneen aantummaa ummataaf qaban kan agarsiisu akka ta'e eereeti jira. Adeemsi marii hooggantoota olaanoo waraana bilisummaa Oromoo kun rakkoowwan mudatan bilchinaan akkamitti akka furaman kan akeeku akka ta'es ibsichi beeksiseeti jira. Mariin yeroo dheeraa dura taasifame sun lukkeewwan mootummaan bobbaase maqaa waraanichaa balleessuuf gochaawwan badii raawwatan akkasumas saamtotaa fi qaamolee tokko tokko maqaa waraanichaan faayidaa dhuunfaa adeemsisan of keessaa qulqulleessuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e beeksiseeti jira. Gama kaaniin yeroo ilaalame marichi quuqama hooggansi waraana bilisummaa Oromoo uummata isaatiif qabu kan mul'isu akka ta'e eereeti jira. Kana malees miirri tasgabbii fi ilaamee marii hooggantoota kanaa irratti mul'atu naamusaa fi bilchina hooggantoota waboo akka agarsiisu ibsichi himeeti jira. Inumaa kun mootummaadhumaafuu barumsa guddaa akka ta'e waboon beeksiseeti jira. Hooggansii fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo akeekaa fi kaayyoo ifaa qabatanii qabsootti akka jiran ibsichi eere sadarkaan waboon amma irratti argamu
olola mootummaatiin kan hin gufanne ta'uu himeeti jira. Uummanni Oromoos olola mootummaa fi deeggartoonni mootummaa facaasaniin burjaaja'uu akka hin qabne dhaame uummanni Oromoo qabsoo isaatti akka cichuu hubachiiseeti jira. Waboon miseensonni humna nagaa kabachiisaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhalootan Tigraay ta'an Sudaanitti argaman gara Itoophiyaa deebi'uu didan jedhame. BBC'n akka gabaasetti miseensonni humna nagaa kabachiisaa dhibboota lakkaa'aman kunneen gara Itoophiyaa deebi'uu kan didan nageenya isaaniitiif sodaataniiti jedhame. Miseensonni humna nagaa kabachiisaa dhaabbatichaa dhalootan Tigraay ta'an kunneen bulchiinsa Abiyyee Sudaanii fi Sudaan Kibbaa irratti wal dhabanitti bobbaafamanii turuutu ibsame. Wal dhabdee Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu jiruun Sudaan humni nagaa kabachiisaa Itoophiyaa Abiyyeedha akka bahu dhaabbata mootummoota gamtoomanii gaafachuu hordofeeti. Humna nagaa kabachiisaa Itoophiyaa kan biraan bakka akka buufamu kan taasifame. Miseensonni humna nagaa kabachiisaa dhaabbatichaa dhalootan Tigraay ta'an achi turan gara Itoophiyaa deebi'uu diduun qoola galtummaa gaafataa jiraachuutu dubbatame. Daawwattoota keenya oduun keenya kana fakkaata qophiileen